magenye abane kiribusene idrisi nagal magenye saganta Reefim gaachanni sabaa gootichi waraanni bilisummaa Oromoo aanaa jalduu magaalaa Shukutee meeshaalee waraanaa gurguddaan sakattaa jajjabaa taasisaa jira. Jalduu magaalaa Shukutee biyya Atileet Fayyisaa Leellisaa kan yeroo ammaa fuula Facebook irratti waraana bilisummaa Oromootti qoosaa oolu yoo taatu, biyyattiin yeroo ammaa to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti kuftee jiraachuunis beekame. Gootichi zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq godina Horroo Guduruutti waraana PP sakattaa waboof bobbaata irratti hadheeduun 31 battalatti yoo ajjeesu hedduu ishee madeessuun garii harkaan qabee booji'ee jira. Bal'ina odeessa kanaas qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana tura. Manni murtii federaalaa gootichi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka hiikaman murteesse. Manni murtichi ajaja dabarseen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa seeraan ala hidhamanii waan jiraniif hatattamaan akka hiikaman jechuun ajaja dabarseetii jira. Waldaan hayyoota Oromoo mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa kana humnoota isaa fi kanneen biroo alaa waammachuun ummata Oromoo irratti gocha duguggaa sanyii raawwachaa jira jechuun balaaleffate. Ashamaa Kafuunii kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa caamsaa 25 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Reefii gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo aanaa jalduu magaalaa Shukutee meeshaalee waraanaa gurguddaan sakattaa jajjabaa taasisaa jira. Jalduu magaalaa Shukutee biyya Atileet Fayyisaa Leellisaa kan yeroo mara fuula Facebook isaarratti wabootti qoosaa oolu yoo taatu, biyyattiin yeroo ammaa to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti kuftee jiraachuunis beekame. Gootichi zoonii lixaas Cibraan Odaa Bulluq godina Horroo Guduruutti waraana PP sakattaa waboo bobbaate irratti hadheeduun 31 battalatti yoo ajjeesu hedduu ishee madeessuun garii harkaan qabee booji'ee jira. Lixa Shaggar aanaa jalduu magaalaa Shukutee biyya Fayyisaa Leellisaa ijoolleen abbaa caalii biriiniin sakatteensa jabaa ganamarraa qabee geggeessaa jira jedhame. Kalees saaboodarraa qabee hanga ammaa saa kanaatti jalduu Shukuteen to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiras jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq akkuma eebba waraana bilisummaa Oromoo xumurateen humni furgaatoon gumaajjaal kaayyoo godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu bakka qubsa Qidaamee jedhamutti ergamtuu sirna nafxanyaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jettee ummata darartuu taatteeduun 31 battalumatti yeroo ajjeesu 20 harkaan qabuun meeshaa hidhannoo guutuu waliin harkaa dhuunfate. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq Buttaan Tulluu Joobira aanaa Abee Dongoroo ganda wajatii bakka addaa wiirtuu seenxaa jedhamtuttis lolee kan ajjeese gariin immoo madoo dandamii hin qabneen adabeetii jira. Kan lubbuun hafte konkolaataa ittiin fiigaa turte dhiistee baddee waraanni bilisummaa Oromoos konkolaataa isee dhuunfachuun beekamee jira. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa sakatteensa waraana bilisummaa Oromoof bobbee akka qajeelootti adabamaatii jira. Kaabinoonni ummata siivilii dirqisiisanii lola kanatti waan naqaniif ummata nagaa keessaas namoonni ajjeefamaatii jiru. Kaabinoonni ummata dirqisiisanii gara lolaatti oofaa turanis ajjeefamanii jiru. Namootni siivilii lola isaan hin ilaallanne keessatti ajjeefamuun gaddisiisaa ta'us of duraaf taatee kanarraa barumsa fudhachuun barbaachisaadha. Waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf deemtee dhumuurra ajaja kaabinootaa diddee hidhamu yookaan balbala mana keeratti ajjeefamutu irra filatamas jedhame. Gama kaaniin waraanni Bilxiginnaa kan waboo soraatiin
ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufe. Aanaa Iluu Galaanitti ajjechaa suukkanneessaan maatii tokko irratti raawwatamuun beekame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan ganda Abuukoo Aannoo jedhamu keessatti ajjechaan suukkanneessaan maatii tokko irratti raawwatame jedhame. Ajjechaa humnoonni mootummaa raawwataniin lubbuun nama lamaa darbuun maatiin himanii jiru. Maatiin akka jedhanitti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa Oromiyaa waliin ta'uun aduu ganamaatiin gara mana maatii obbo Agaasaa Goobanaa dhaqan. Akkuma dhufaniin dargaggoota ilmaan durbii waliif ta'an balbalarratti arganii hari'uu eegalan jedhu jiraattonni. Ilmaan waliif durbii ta'an kun Dhibbasaa Agaasaa Goobanaa fi Rabbumaa Yaadasaa Goobanaa kan jedhaman yoo ta'an battala qaamoleen nageenya mootummaa isaan ari'uu sana sagaleen dhukaasaas akka ture namoonni ijaan argan ni dubbatu. Maasaa qonnaa naannoo mana jireenya isaanii jiru keessatti rasaasaan rukutanii erga kuffisanii booda maatiinis ta'e hawaasni naannoo akka reeffa hin kaasne dhowwuun amma galgala sa'a 12tti reeffa dirreerra tursan jedhu. Ijoollonni kun erga ajjeefamanii boodas maatii isaaniirraa doorsifamanii qaqqabaa jiraachuu kan himan maddeen yeroo reeffa kana awwaaltan mana keessan gubna waan ittiin jedhameef sodaa keessa jiraachuus himanii jiru. Birmannaa ummataatiin guyyaa kaleessaa galgala toora sa'a 12tti reeffa ijoollee isaanii akka awwaalatanis himanii. Ajjechaan gara jabinaa kun waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhamuun akka ijoollee isaanii irratti raawwatame kan himan miseensonni maatii miidhamtoota. Yeroo ammaa kana maatiin hundi rifaatuu keessa jiraachuu himanii jiru. Dargaggoo Rabbumaa Yaadasaa dargaggeessa waggaa 21 ta'uu kan himan maatiin durbiin isaa Dhibbasaa Agaasaa Goobanaas umuriitiin hiriyaasaa ta'uu himu. Dargaggoonni kunneen namoota nagaa maatii isaaniitti hirkachuun jiraatanii fi barnoota erga adda kutanii maatii isaanii hojii gargaaruun kan of jiraachisan ta'uu odeeffanne. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti qaadoola opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun lubbuun namoota nagaa guyyaarraa gara guyyaatti darbaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Manni murtii federaalaa gootichi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka hiikaman murteesse. Manni murtichi ajaja dabarsin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa seeraan ala hidhamanii waan jiraniif hatattamaan akka hiikaman jechuun ajajee jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa poolisii Oromiyaatu nabira keewwate jedhee ture poolisiin federaalaa. Poolisiin Oromiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa akka kennu mana murtiin waamee otoo hin dhufin hafe. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa yaada kennaniin manni murtii jabbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaa Olmaa guyyaa kaleessaa ooleen galmee oliyyannoo abbaa alangaa erga qoratee booda murtii kennee jira jedhan. Haaluma kanaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa seeraan ala hidhamanii waan jiraniif hatattamaan akka hiikaman jechuun ajaja dabarsuun dubbatan. Caamsaa 9/2014 manni murtichaa galmee oliyyannoo abbaa alangaa federaalaa yeroo ilaaletti deebii barreeffamaa gurmuun abukaattotaa dhiyeessan irratti hundaa'uun poolisiin federaalaa sababa Koloneel Gammachuu ajaja malee of bira turseef akkasumas abbaan alangaa federaalaa sababa himannoo utuu hin baniin tureef irratti deebii akka kennan jala murtii kennee ture. Bu'uuruma jala murtii kanaatiinis abbaan alangaa deebii mana murtichaaf kenneen Koloneel Gammachuu poolisii Oromiyaatu adaraa nu bira kaatee deebii nurraa fudhachuu dide malee nuti waan ittiin himannus ta'e fedhii mana hidhaa isa tursuu hin qabnu kan jedhu ture. Manni murtii jabbaataa federaalaas deebii dhiyaate gidduu galeeffachuun koomishiniin poolisii Oromiyaa dhiyaatee deebii akka kennuuf guyyaa kaleessaatti beellamaa bulfatus poolisiin Oromiyaa utuu hin dhiyaatin hafee jira. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa nama adaraa kennuun hidhanii tursuun bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu himanii. Manni murtii jabbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaas olmaa guyyaa kaleessaa ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hanga ammaatti seeraan ala hidhamuu isaanii hirmaattota dhaddachaaf ibsuudhaan guyyaa kaleessaarraa eegalee koloneelicha akka hiikamu jechuun ajaja dabarseera. Manni murtichaa poolisiin ajaja mana murtii kabajuu akka qabu hubachiise. Namoota akka hiikaman murtaa'ee seeraan ala hidhanii tursuun sirrii akka hin taane himee jira jedhan. Adeemsi hidhaarraa hiikamu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hanga oduun qindaa'etti kan hin raawwatamne ta'uusaa obbo Tuuliin himanii gurmuun abukaatota dhimmoota jiran itti fufiinsaan akka hordofuus himanii jiru. Caamsaa 10/2013 jechuunis waggaa darbe manni murtii olaanaa federaalaa
Kolonel Gammachuu fi hidhamtoota biroo 12 bilisaan akka hiikamaniif ajajus. Poolisiin Oromiyaa balbala mana hidhaa irratti eeguun Kolonel Gammachuu butanii dhabamsiisuun ni yaadatama. Wallaan hayyoota Oromoo mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa kana humnoota isaa fi kanneen biroo alaa waamachuun uummata Oromoo irratti gocha duguggaa sanyii raawwachaa jira jechuun balaaleffate. Wallichi yakkaa fi gocha shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwatu cimsee balaaleffatee jira. Wallaan hayyoota Oromoo dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa kana humnoota isaa fi kanneen daboo alaa waammateen uummata Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwataa jira jedhe. Humnoota bobbaaseen namoota jumlaan fixaa, qabeenya uummataa mancaasaa, manneen jiraattotaa gubaa fi uummata qe'ee isaarraa buqqaasaa akka jiru ibseetii jira. Mootummaan kun sirna moofaa deebisuuf kaayyoo akka qabu wallichi eeree, kanaafis Oromiyaa fi Oromummaa balleessuu irratti akka fuulleeffate himee jira. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo martii keessattuu hayyoonni uummata Oromoo mooraa qabsoo tokkotti ijaaruun gocha sanyii balleessuu uummata irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuu qabu jedhe waldaan hayyoota Oromoo. Uummanni Oromoo marti waan qabuu fi waan danda'uun duula irratti banamee kana qolachuu akka qabus himee jira. Uummanni Oromoo cunqursaa jaarraa tokko oliif irra ture ofirraa maqsuuf gamtaan qabsaa'uu akka qabu waldichi eeree waraana bilisummaa Oromoos cimsuu akka qabu hubachiisee jira. Xumura irrattis Dr. Tedros Adhanom waraanni kutaalee addunyaa garaa keessatti adeemsamaa jiru akka dhaabbatu gaafatan. Hoogganaa olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom waraanni kutaalee addunyaa garaa keessatti adeemsamaa jiru akka dhaabbatu gaafatan. Dr. Tedros kana kan gaafatan yaa'ii dhaabbata fayyaa addunyaa 75 irratti haasaa baniinsaa taasisaniini. Itoophiyaa dabalatee waraanni Yuukireen, Yemanii fi biyyoota biroo keessatti adeemsamaa jiru nageenyaa fi tajaajila fayyaa gaaga'uun lubbuu hedduu hobbaasaa jiraachuus dubbatan. Waraana dhaabuuf filannoon qabaachuu kan eeran Dr. Tedros Adhanom nageenyaaf fayyaaf ammoo nageenya filachuu qabna jedhan. Biyya isaanii keessatti waraanni bal'aan adeemsamaa jiraachuu fi ulaan deeggarsa namoomaa namoota waraana miidhamaniif danqaa ta'us ibsanii jiru. Waraana jeequmsa dhiittaa mirga namoomaa fi dhiibbaawwan biroorraa kan keessa sadarkaa idil addunyaatti bara 2021 qofa namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman balaa buqqaatii fi baqaaf saaxilamanii jiru jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjirri dhimma baqattootaa ibsee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawwanuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawwaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.